Waajjirri lafaa kutaa magaalaa Boolee ijaarsa seeraan alaa dambii duraatiin hojii regulaarizeeshinii hojjeteen abbootii qabiyyeef kaartaa kenne. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa sirna itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafaa ammayyeessuuf seerota qajeelfamootaa fi dambiiwwan bulchiinsaaf itti fayyadama lafaa hojiirra oolchuun lammiilee mirgaa fi faayidaa lafarraa argatanii fi dirqama irraa eegamus ifaa fi bilisaan akka baataniif sirni bulchiinsa lafaa ammayyeessuun yaadama Smart Adaamaa keessaa tokko kan ta'e kadaastaraan galmaa'ee akka jiru ragaan arganii mul'isa. Kanuma bu'uura taasifachuun waajjirri lafaa kutaa magaalaa Boolees qajeelfamaa fi dambii itti fayyadama lafaan wal qabatee kaabinee magaalichaan bahee fi galii kutaa magaalichaa guddisuuf xiyyeeffannaa olaanaa kennee hojjechaa jira. Afayaa'iin mana maree magaalaa Adaamaa aadde Mabee Jibbaa saganticha irratti argamuun akka jedhanitti gaafii fi komii jiraattotaa ta'aa kan ture dhimma lafa mana jireenyaa addeessaa dambii duraatiin ijaaraman seera qabeessa gochuun kaartaa qabiyyee lafaa waajjirri lafaa kutaa magaalaa Boolee jiraattotaaf dabarsee kennaa jiruu fi qabiinsa lafaa ammayyeessuuf sochii taasisaa jiru kun cimsee itti fufuu qaba jedhan. Magaalaan keenya lafoota dambii duraa kanneen pilaanii magaalaa eegsisuu wajjin wal qabatee galii magaalaa guddisuu wajjin wal qabatee gahee olaanaa taphata waan ta'eef akka kutaa magaalaatti ragaa abbaa qabeenyummaa warroota dambii duraanii kennamaafii jira. Nutis kutaa magaalaa Boolee irratti argamuudhaan koree dhaabbii wajjin taanee hojii kennamaa jiru kana ilaalaa jirra. Akka koree dhaabbiitti akka mana maree kennattis gaafii uummataati. Gaafiin uummanni kaasaa ture dambii duraa furmaata argatuu qaba. Lafti sirnaan hoogganamuu qaba. Magaalaan keenyas pilaaniidhaan hoogganamuu qabdi. Kanaaf dinagdee magaalaa keenya keessattis guddisuu wajjin wal qabatee namnis ragaa abbaa qabeenyummaa kan argachuu wajjin wal qabatee gaafii uummanni gaafataa turetu furmaata argataa jira. Gaafatamaan waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Jaalam Shugguut akka jedhanitti labsii haarawaa kaabinee magaalaa Adaamaa dhiyeenya kana dabarsee bu'uura taasifachuun alseerummaa lafaa kutaalee magaalota irratti babal'atee jiru seera qabsiisaa deemuun Smart Adaamaa dhugoomsuuf hojiin siistama kadaastara lafaa galmeessuun cimsanii kan itti fufan ta'uu ibsan. Waan seera ala ba'ee ture gara seera qabeessaatti fiduu shinshaan hojii wal qabatee ijaarsa seera alaa dhaabsisuu fi dhabamsiisuu gara seera qabeessaatti fiduu hojii wal qabatee hojiin hojjetamaa ture jira. Keessumaa immoo amma bifa ho'iinsa qabuuf bifa nama jajjabeessuu danda'uuf hojiin fakkeenyummaa qabu kan hojjetamaa ture yoo ta'e illee amma garuu hojii shinshaanoo fi hojii ijaarsa seera alaa dhabamsiisnee pilaanii magaalaa hojiirra oolchuu irratti gahee nuyi hojjetaa jirru bifa ho'aan itti fufee jira. Keessumaa dhimma ijaarsa seera alaa seera qabsiisuu irratti fi pilaanii magaalaa keenyaa hojiirra oolchuu irratti hojiin hojjetaa jirru bifa qindoomina qabuun seektaraaleen as keessatti qooda fudhachuu qaban kabajamoo kantiibaa irraa ka'ee seektara keenya dabalatee qaamolee nageenyaa dabalatee hawaasa bal'aa karaa of keessatti hammachiiseen hojiin kun hojjetamaa jira. Hojii hojjiisaan olaanaa kutaa magaalaa Boolee obbo Bariisoo Baqqalaa OBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti kanaan dura akka kutaa magaalichaatti karaa seeraan alaatiin lafti uummataa fi mootummaa saamichii fi ijaarsa seeraan alaa babal'ataa ture dhaabsisuun hubannoo hawaasaaf yeroo adda addaatti kennuun tarkaanfii garaagaraa fudhachaa seera qabsiisaa jiraachuu ibsuun guyyaa har'aa immoo kanneen jiraattonni dambii duraatiin ijaaranii keessa jiraachaa turaniif gara seera qabeessatti akka dhufan gochuun qabiyyee lafaa kaartaa kennameefii jira jedhan. Rakkoowwan saamicha lafaa wajjin wal qabatee alseerummaa adda addaa akkasumas immoo rakkoowwan bulchiinsa gaarii wal xaxaa ta'an hiikuuf illee kan baay'ee rakkoo ta'an as keessatti immoo saamichi kalaa adda addaatiin kan gaggeeffamaa ture. San hundaayyuu bakka jirutti dhaabsisnee yeroo ammaa kaatitti akkuma amma agartan kana gara karaatti sarara barbaachisutti rakkoowwan bulchiinsa gaarii san hunda isaas biyyuu hiiknee dallaa irratti tarkaanfii fudhannee yeroo ammaa kaatitti uummanni keenya karaa guutta'een akka fayyadamu. Keessattuyyuu amma labsiiwwan irratti dhaabbannee 2005 as kan ijaaran mana addeessaatu waan ta'eef mana addeessaa san karaa guuttee tarkaanfii irratti fudhachaa warra immoo amma seera qaban irratti mirga guutuu akka argatan guyyaa har'aa kana yaamnee waraqaa qabiyyee abbaa mirgummaa lafaa ta'uu isaa kan agarsiisu karaa guutuu ta'een kan kenninedha. Kun immoo kan asitti dhaabbatu osoo hin ta'in ammaaf waraqaa kan argatan malee gara kadaastaraatti sisteema keessa galanii karaa guutuu ta'een kan akka kutaa magaalaatti hojjechaa jirru. Itti gaafatama waajjira lafaa kutaa magaalaa Boolee obbo Darajjee Baqqalaa akka jedhanitti lafti madda dinagdee guddaa ta'uu fi bu'aa qabeessummaa isaa kan mirkanaa'u yoo sirnaan bulfamee fi akkaataa dinagdee magaalichaaf oolutti hojiirra oolee qofa ta'uu eeruun lafa mana jireenyaa fi biroo hanga gabaasni kun qindaa'etti karaa hojimaata dijitaala kadaastaraatti manneen 8,500 ol galmaa'uu fi jiraattotaaf qabiyyee kaartaa lafaa mana jireenyaa kennameefii jira jedhan. Akka kutaa magaalaa keenyatti bara kana gara kaartaa sistamatti galchine gara 8,526 kaartaa kaadastaraa kutaa magaalaa keenya
uummataa fi kenninee jira jechaadha. Kan duraan kenname jala jala xumuramaa jira. Kaan immoo ijaarsa seeraan alaa kan dambiidhaan dura ta'e kaartaa kenninaafi kan immoo dambiidhaan booda ijaaraman immoo tarkaanfii fudhannetti seera qabsiisaa jira jechaadha. Jiraattonni kutaa magaalaa Boolee aanaa Gooroo tokko akka jedhanitti gaafii yeroo dheeraa gaafachaa turan kaartaa qabiyyee lafaa argachuu isaaniitti guddaa gammaduun galateeffatan. Baay'ee dasna jedhee jira. Sirriitti gammade galatoomaa hin jedha. Waggaa lamaan dura mannoo'ichaa turre beekta. Gaafachaa turre amma garuu nu mirkanaa'ee jira. Guddaa galatoomaa hin jedha.